ትንስል እርጉዝ ነሽ አለኝ። በ13 ዓመቴ ከልጁ ላይ ረገዝኩ። ከዛ በኋላ 1 ወር ከ2 ሳምንት ነሽ አሉኝ። Ashama arkafuune akkam jirtu warriftoonni chaanaalaa Itoobii kan taatan biyya keessas biyya alas warra jirtan akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo iddoo dhimmi jirtan isiniif hawwatu waan sobboleettiin keessan nagaa kooti waaqayyoodhaaf haa galatu. Egaa viidiyoo har'aa hedduu tokko kan nama gaddisiisu kan garaa nama nyaatu viidiyoo kanarraa waa baay'ee ni barattuudha abdii nan qaba. Akkuma afaan Amaariffaatiin TV EBS irratti darbee jirutti jechuudha. Akkasuma namoonni baay'een illee afaan Oromootiin hiikanii kan dabarsan seenaa baay'ee tokko garaa nama nyaatu kan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Akkasumallee namoonni irraa barachuu kan danda'anii jedheetini yaadani gama kootiin maaliif dhugaa dubbachuudhaaf umurii waggaa 13tti rakkoo kana hunda keessa dabartee rakkoon kun hundi mudannoon kun hundi ishee mudachuun ishee hedduu tokko daa'ima baay'ee cimtuu fi nama baay'ee jabduu taate jedhetan yaada. Maaliif kan ishee mudate namoota gurguddoof illee namoota umuriidhaan ishee caalan illee osoo mudate kan dandamachuu hin dandeenye kan keessa darbuuf baay'ee mudannoo baay'ee namatti ulfaatanidha jechuudha. Maaliif kanaaf kan ishee saaxile rakkoo kana hundaaf kan ishee saaxile maalidha jettan haatiif abbaan ishee walii galtee dhabuu gargar ba'uu isaanii daa'imman saboo kana yookiin immoo rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Sababbii haatiif abbaan ishee walii galuu dadhabanii gargar ba'aniif kanaaf saaxilamanii jiru jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Walii galtee dhabuun haadhaaf abbaa gidduutti uumamu daa'imman illee rakkoo garagaraatiif akka saaxilu irraa barachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni gaafa wal dhabanii daa'imman isaaniif jecha daa'imman isaanii egeree isaaniitiif fuuldura daa'imman isaaniitiif jecha osoo gidduu isaaniitti nagaa buusanii jaalalaan wal kabajanii wal danda'anii waliin jiraatanii baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Maaliif sababa daa'imman isaaniif jechuudha. Daa'imman fuuldura isaanii haatiif abbaan gaafa gargar ba'an tokko abbaa bira takka haadha bira ooduma jedhanii gusa waan hin taaneef saaxilamu jechuudha. Sadarkaan taane keessatti kufu jechuudha. Maaliif abbaan nama biraa fuudhuu danda'a haatillee akkasuma nama biraatti hirmuu dandeessi. Sadarkaa kana keessatti immoo ijoolleen wantoota garagaraaf saaxilamaa deemu jechuudha. Kanaaf haatiif abbaan gargar ba'uu isaanii daa'imman gargar bittinnaa'u sababa hin taanee fi mudannoo addaa waan hin taane irra jireenya hin barbaachisne jiraachuu jalqabu jechuudha. Dhugaa hedduu tokko garaa nyaatte umurii kanatti daa'ima da'uun ishee abbaan ishee immoo sin beeku jedheetoo kana hunda irratti raawwachuun baay'ee tokkoon gaddeemee viidiyoo kana dhaggeeffadha. Ashama arkafuun akkam jirtan adda daa'ima xiqqishoo waggaa 13 kana waliin barsiisa. Daa'imni xiqqishoo waggaa 13 kun daa'ima baatii 8 of irraa qabdi. Ofiifuu daa'ima qabdi. Eenyu isin maqaa isii Waantiyyaa Solomoon jedhamti. Bakki dhaloota isii Gabra Gurraachaadha. Egaa daa'imni kun maatii akkuma nama kamiyyuu maatii irraa dhalatte qabdi. Maatiin kun deemsa keessa wal dhabanii wal lolanii adda ba'an. Sana booda deemsa keessa haati daa'ima kun kennetti daa'ima sadaffaadha isiin daa'ima sadii walitti qabanii hin fudhatte jechuudha. Egaa biyya keenyatti seera biyya keenyatti beeytanii namni daa'ima ofitti fudhatee gaafa adda ba'e namni sun gargaarsa abbaa warraarraa hin argata jechuudha. Gargaarsa kana barbaaddeeti. Gaafa kan baay'ee tokko mucattiisii guddoo kana baay'ee rakkisaa turte jechuudha. Haati kun akka haadha biddeenaatti jechuudha. Intumtiin garafti mataa qullaa irraa adda jechuudha. Boodarraa manatti qolloftee waraqaa mana barumsa sii tatarsaastee baay'ee rakkisaa turte subhanallah. Sana booda mucaan kun suuteetti gadi baatee suuqirraa abbaatti dawwalatte rakkachaa jiranna abbaan kottuu jedhee waame ofitti jechuudha. San booda mana kireessee fi birrii 300 Itoophiyaadhaan kireessee fasuma jiraachaa jirtu gaafa kaan yeroo dheeraa maallaqa kiraa manaa dhabdeetuma waan nyaatullee dhabdee itti dhahite manumatti jechuudha. Haati warraa isaa ka inni dura fuudhee immoo amma of biraa qabu kun itti dubbattee ookaa mucaa kana filadhu ookaana filadhu yaada jedhu gaafa kaaftu ani narraa deemi bakka ani sin beeku jedhee mucaasaa
kana gadariyate jechuudha. Sana booda mucaan kun karaa gurtuu wallaalteetuma mana amantaa tokko seentee tajaajilaa turte achuma nyaatte dhuddii achuma bulaa turte gaafa kan jireenyi yaa'u jireenya ilma namaa keessatti kaawwannoon hundinuu uffanni jira waa hedduutu jira. Kanaaf hojii hojjechuu murteessite gara Finfinnee dhufuu murteessite shufeera wayitiin nageessi Finfinnee jette shufeerri kun fiichee booda immoo ammas deebitee kadhatte jechuuf Finfinnee nagayetti halkan keessa sa'a 3 akka dhufte himti. Adaadaas itti dawwaltee adaadaas illee dhufee si fuuchuu hin danda'u maal jettee rakkataa turte akkuma taate adaadaas hidhattee qaqqabatte adaadaas illee ittiin tolle jechuudha. Carraa namaa rabbii haa tolchu. Mucaa kana baay'ee carraan isii rakkise jechuudha. Adaadaas illee akkasumatti akka lagaatti tammaattee intumtiin garaftii hattuu jettiin baay'ee rakkiste jechuudha. Gaafa kan bunni wayii harkaa jigee jennaan buna kana injigneessitu haate gurgurate jettee ariyatte jechuudha. Mucaan poolis xaabiyaadhaatti abbaa dawwalatte ammas karaa abbaa deebite. Achi booda shufeera wayiitiin wal argeetee egaa shufeerri kun hojii akka galchu abbaan ammas hin barbaadu jedhe jechuudha. Kanaaf alatti baateetuma shufeera wayiitiin adaraa hojii nagalcheetti shufeerri sun ofitti fuudhee mucaa kana ulfeessee irraa daa'ima dhalchee amma isi dhiisee bade. Kana mucaa rakkina keessa irti daa'ima baate 8 Afrikaa qabdi. Akkaawunti baankii siisinii kenna wanti yaa Solomoon kuma tokko 46 tokko 234 tokko 39 kuni kan wanti yaa Solomoon akkaawunti nigdi baankiidha. Egaa fiidicha akkuma dhageessanii seenaa ishee gabaabsee nuuf ibsee jira. Akkasuma namoonni baay'een illee afaan Oromootti kan dabarsanii jiru. Seenaa baay'ee nama barsiisu hedduu ulfaataa gara kan nama nyaatudha. Bicha ani beeku dhugaa bara ati ilmoo isheetti gara jabaattee akka haadha buddeenatitti rakkisaa waan haati namarratti raawwachaa abbaan ilmoo isaatti gara jabaatee waan dhala isaa dhiisitoo namuma waliigaltee hin qabne alagaadhumarratti diina irratti illee hin raawwatamne ilmoo isaati. Gaafa isheen qoricha iddoo hospitaala galtee sagalee ishii dhumaa dhagee jedhaniin saaxinii reeffatan isinii fidee dhufa wanti kan biraan irraa eegdan hin jiru jedhee gaafa ilmoo isaati irratti jecha kana dubbatu bara akkamii keessa akka jirru namni akkamitti ilmoo isaatiif akka yaadaa jiru maal kana hunda nama garaa walitti jabeessee ilmoo isaati irratti ati ilmoo ishee irratti garaa jabaattee abbaan akkaatti garaatti jabaatee badii maaliitiif daa'imman kun boru guddatanii iddoo guddaa tokko ga'anii kan maatii isaanii jijjiiruu danda'an kan biyya isaanii jijjiiruu danda'an nama boruuf abdii ta'u kana arra jireenya isaaniitti dukkaneessanii sababa haadhaaf abbaatiin akkana ta'uu isaanii hedduu tokko nama gaddisiisa. Keessattuu immoo rakkoo keessa jiranii haatiif abbaan akkas garaa namatti jabaatanii wanta dhala isaaniitiif irratti dubbatamuudha hin malle kana hunda dubbachuun dhugaan jecha hin qabu waan hin jedhee ibsu jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Namni keenya akkamitti akka yaadaa jiru akkamitti akka ilmoo isaatiif yaadaa jiru alagaadhuma irratti waan hin jedhamne jechuudha. Alagaan immoo hospitaala san keessatti waan ishii barbaachisu ijoollee ishiitiif ishiidhaaf walitti guuranii danda'anii too akka ishiin deesse sadarkaa kana geessullee taasisanii jiru jechuudha. Maaliif hojjettoonni fayyaa jechuudha. Doktoroonni akkasitti gargaaranii sadarkaa kanaan akka ilmoo ishee nagaan deessu akka isheen hin yaaddoofne taasisanii jiru jechuudha. Garuu haatiif abbaan ilmoo keenya kana maaliif mudate maal taanaan mudate jedhanii keessi isaaniillee tokko hin gaddinee fi gaafa ishiin illee du'aaf kaatu sagalee dhumaa jedhanillee jecha inni deebiseef afaan Amaariffaatiin eebessiirra dhaggeeffachuu dandeessu. Baay'ee tokko gara nama nyaata dhugaa rabbii. Akkamitti akka ilmoo ofiitiif yaadaa jiru namni keenya akkasumas immoo warroonni dhiiraa umurii daa'imummaa umurii akkana kanarratti daa'ima akkana kanarratti waan akkanaa raawwatanii gaafa biraa badanii dhiisanii too bira deeman hedduu tokko nama gaddisiisa. Baay'ee ulfaata jechuudha. Waliif yaaduun hin jiru. Haati ilmoodhaaf yaadu abbaan ilmoof yaadu akkasuma dhiirrillee gaafa fedhiisaa waliin jiraate gaafa ishiin sadarkaa garaatti baattee ilmoo isaa garaatti qabdu waan hin taane waan hin barbaachisan irratti raawwatee har'a iddoo ishiin jirtu hin beeku jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Bara akkamii keessa akka jiru waaqayyo bichaan
nu qajeelchu nama keenyaaf sammuu gaarii yaadu isaanii haa kennu. Bicha baay'ee tokko ulfaataa. Inna viidiyoon kiyya har'aa suma kanadha. Dhugaa baay'ee tokko natti dhagahame seenaan ishii baay'ee nama gaddisiisa. Osoo ana ta'e jennee osoo yaanne osoo ana ta'e akkaman taasisa jedhu. Immoo warreen daa'ima qabdan warreen ijoollee qabdan immoo osoo arra boru yookiin immoo wantoonni tokko ni mudatee daa'ima haatiif abbaan kun gargar ba'anii ijoolleen keenyas kanaaf saaxilamu jettanii akka irraa baratanii fi akkasumas wal dandeessanii jaalalaan wanni rakkoo isin gidduutti uumame mariidhaan irratti haasoftanii furattanii ijoollee keessaniif jettanii osoo waliin jiraattanii maaliif daa'imman keessan sadarkaan taane yookiin immoo waan hin taaneef akka saaxilamne rakkoo adda addaaf akka saaxilamne jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma kun haatiif abbaan osoo nabsa hin jiranu jechoota hin taane jedhanii daa'imni kun har'a karaa irratti baatee addunyaa muluun ishee argee maatii sanii maal jedhu amma. Baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyoon waaqa jeelchuu ammallee waaqayyo daa'ima ishee fa'aa guddisuu jabduudha. Dhugaa rabbii mudannoo kana hunda keessa dabartee kanarra ga'uun ishee dubartii yookiin immoo daa'ima baay'ee cimtuudha. Waaqayyo lafa yaaddanii ishee haa ga'u jireenya ishee daa'ima ishee fa'aa guddisu. Galatooma jennaan namoonni isaan gargaaranii ebeessiin gara miidiyaatti as baasanii akka ishiin gargaaramtuu fi iddoo daa'ima ishiillee itti guddifattu kennuuf isaanii hedduu tokko galatooma isaanii jechuu barbaada asumaanillee. Egaa kanadha viidiyoon keenya irraa isuma kana gabaabumatti waan waliin turtaniif galatooma ulfaadha. Adaraa keessan barumsa isiniif haa ta'u irraa baradhaa warreen abbaa manaa fi haadha manaa taatanii jirtanii akkasumas gara fuulduraatti warri godhachuuf jirtanii daa'imman keessan waan sababa rakkoo adda addaaf akka hin saaxilamneef kanarraa akka barumsa argaa fudhattan abdiin qaba. Waan dhaggeeffattaniif waan waliin turtaniif hedduu galatooma ulfaadha. Turtii gaarii.